barumsaa ta'e hojjetaa ta'e bakka hojiititti hojjetuma dhuunfamoo ta'e ololli irratti kakkaa'amee akka mana bunaan teenye shira adda addaa qindeessa waan garaa garaati jechuudha. Galmoota baay'ee akkasittiin dararaa turanii namni immoo hin dhiisne namoonni hedduun dhiisee too'ii amantii biraallee ta'ee hin jira jechuudha sodaatee too'ii ajjeesanii sijjeenna nama qabanii fira qabaniin itti fidanii akka iddoo amantii san hin geenyedha namoonni dhorkanii dhiisa illee hin jira. Keessattuu mindaafaa meeqa nyaachisanii maal argattanii ergaachiteen ta'e uffata jijjiirrachuu qabdeertaa fantiin baay'ee si bira dhaabbachaa jira waan jedhu kaasaa turan jechuudha keessattuu namoota gaasan hojii mootummaa qabu. Hedduun immoo itti dabalamee maaliif dhawwan jechuudha namni biraa haarofti immoo bakka bu'ee sagantaa kana har'aan ga'ee jechuudha. Gaggeessitoonni amantii waaqeffannaa yeroo sana turan marii fi waan garaagaraatiif yeroo gama hooggantoota waajjira mootummaa dhaqanitti osoo hin keessummeessin akka waan keessummeessanitti gaggeessuufi dhaloota kana sagantaa kanarraa ugguruuf doorsisni garaagaraan illee akka ture gaggeessitoonni yeroo sanii ni dubbatu. Koreen galma amantii waaqeffannaa garba gurraachaa yeroo sanitti adda kunnee deebisnee sagantaa keenya geggeeffannaa jennee tooni yeroo koree keenya gara bulchiinsaaf nageenyaatti ergaa turre yeroo sanitti hojiin qabaa jedheeniti gaggeessa bulchiinsaaf nageenyaa hojiin qabaa afadha hoggaan hojii raawwadhe na dubbisaa jedheeni jechuudha. Hojii dubbisaa hojii hoggaa raawwattee dubbisaa jedhee dabaree qabatee taa'ee eeggata ala balbala dura namni maamilli biraa dhufnaan immoo jalaa banee seensisee jechuudha. Bakka hoggaa maamilli biraa dhufnaan kana ga'ee akkuma jenne kana akkuma mari'anne kana akka nama kanaan dura wajjin haasa'anii dhimma waliin xumuraniititti akkuma waan namicha san dhimma isaa geggeessee xumuree fixee geggeessusitti kanuma akkuma jenne kana raawwannee keessan xumurree bakka maamila bilaatitti jeena beenu jechuuf haa ture jechaadha. Gaggeessitoota galmaa yoo san nama sadii taanee gaafa waajjiranne tokko har'a kaa guyyaa dhumaati waan hin jedhan tokko nu kaasanii jechuudha. Guyyaa dhumaa waan dhaammattan dhaabbadhaa'ee har'a dhiirri wal galaafattu waan ta'eef waan jiru tokko nu kaasanii haa ta'uti nulleen uffata jajjabduu waan hin qabneef qaamnilleen akka ammaa kanaa miti jajjabduu waan hin taaneef yoo san kaanuma fudhanne. Yoo isin magaalaa kanatti aanaa kana keessatti gad dhaabbattan an biyya kanarra yookaan magaalaa kanarra baddaa sanarra hin deemu fa'aa jechuu jira jechaadha. Waajjira deemnee gaafa lafa fa'aa gaafachaa turretti nuyi xixiqqaadha. Waajjira godinaa fa'aa deemnee akka waajjira seennee too'ii isaan hin dubbisneef gaafa nu argu achuma dhaabbadha alattis hin dubbisan jechaa turanii jechuudha. Maaliif dhuftanii jennaan nuyi galma garba gurraachaati irraa dhufnee gaafii lafaa iddoo itti waaqeffannu iddoo awwaalchaan qabnu kanaaf dhufne gaafa jennuun maal na galchere ana waa'ee lafaa lafan bulchaa nu jedhee nu deebisaa ture jechuudha bulchaa godinaa yeroo san ture. Kanarraa kaanee nusi dhiifama nu godhaa kaa nuyi lafas nama walumaan bulchita seene odoo isinitti hin goriin immoo Oromiyaan deemnu fi dhiifama nu godhaa ne waggaa deemnu kottaa jedhee too'ii nu deebisee warra aanaa itti nu bilbilee akka isaan haala nu mijeessan nu taasisee jechuudha ergasii. Kannatu jiraataa yookaan sintu jiraataa isi sagantaa kana magaalaa kanarratti geggeeffatan nama jedheef jira faadhaa jechaadha. Dhalli namaa waanuma baratee qomaa qabu barsiisa. Namni tokko yoo hin baratin waan barsiisuu hin qabu. Kanaaf barnoonni amantii waaqeffannaa dhaloota barnoota amantichaa barate qofaan barsiifama. Yaa ta'u malee yeroo sana keessa guddina qaama gaggeessitoota amantii waaqeffannaa yeroo sanaa ilaaluun isin maal beektan anatu isin barsiisa jechuun akka dubbatamaa ture dhaloonni yeroo sana turan akkanaan dubbatu. Amni nageenyatus yeroo sanii maal jedhaa ana barsiisan amantii waaqeffannaa yaada jedhu kaasanii jechuudha. Ati maal beekta mee waa'ee amantii waaqeffannaa mee maal beekta anatu beeka filan barsiisa sin barsiisuun hin danda'a jedhanii waggaa dubbatan tura. Qabanii badii tokko malee hidhuunis ta'ee kaayyoo dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa hin qabneen waamuu fi dhiibbaa jibbiinsa amantii mandheeffatee ifatti ba'ee mul'achaa kan turedha. Warri waan kana godhan eenyu yoo jenne akkuma dura isin kaase warruma agartee amantiin kun akka lafa hin qabanne barbaadan. Qajeelfamni mootummaa inni jedhu waan biraati. Garuu inni maal jedha amantii isaa san dubbata ta'a jechuudha. Kun hundumtuu dhiibbaa amantii jirudha. Amantii waaqeffannaa giddu galicha keessaa dhabamsiisuuf
dhiibbaan keessoon godhamaa tures waan laayyoo miti. Hordoftoota amantii waaqeffannaa fakkaachuudhaan miseensummaa galma dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa himachaa jalaan ammoo diigumsa amantii waaqeffannaa irratti namoonni hojjetanis heddumminaan mul'achaa kan turedha. Namoonni ilaalcha badii amantii kanaa qaban kaayyoon isaan ka'aniif milkaa'uu dhabuu irraa kan ka'e gareen gurmaa'anii maqaballeessii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa karaa miidiyaa hawaasaa fi kallattii garaagaraan taasisaa turan. Haa ta'u malee galmoonni amantii waaqeffannaa Salaalee hanga Wallootti jiranis yeroo gara yerootti dhiibbaa hunda dandamachuun galmoota amantii waaqeffannaa babal'isuu fi hordoftoota amantii waaqeffannaa hedduu horachuu danda'anii jiru. Akka jedhan san halkaniif guyyaa wal lole halkanis guyyaanis kiyya dhugaan jedhanii achi booda maanguddoon jedduutti bahanii dubbii tana gaafa laalanii badiin tan halkanii tahee achi booda akkamire halkan silaa halkanii dukkana waa keessa lallaalanii hin argani badii tanaafuu fudhatu akka wayyaa jedhanii maanguddoon deebi'anii mari'atan. Aboo jedhan gaa ka fayyaa qabutti hafanii mire halkan silaa halkan jedhanii gaa guyyaa ofitti waamanii atumti irraa barii jedhanii dubbii guyyaatti kennatanii. Wanni nuti hojjechaa jirru waan keessan waan dhaloota kanaati waan kiyya keeti yookiin waan waaqeffataa hara jiru kana qofaati miti. Nus cichoominaan gatteenyee barnoota amantii kanaa qofa kennuudhaan cichoominaan galma gatteenyee miseensa amantii waaqeffannaa babal'isuu galmoota amantii waaqeffannaa babal'isuu hojjechaa turre ayyaantummaa warra Oromoo galannaa gahu haga dhugaa hojjennutti dhugaan keenya nutti tiksee amantii amma qabannee tonii itti jirru kana dacheen tun amantii waaqeffannaatiin wal bartee Oromoon amantii waaqeffannaatiin wal baree sagantaa warra abbaa Oromoodhaa biyya kanarratti ni deebi'a jennee amannaa. Waaqeffannaa sirna kanaatti dhuftee haftee hin qabdu kan warra lafee lafa kanaatti. Waaqeffannaa sirna kanaatti dhuftee haftee hin qabdu kan warra lafee lafa kanaatti. Uumaan bullaa lallaba irratti dhugaan golaan teessu waaqa addunyaatti. Uumaan bullaa lallaba irratti dhugaan golaan teessu waaqa addunyaatti. Ayyuutu weerara sabaa dagalee jiruuti walitti gaba. Ayyuutu weerara sabaa dagalee jiruuti walitti gaba. Gaarii guddaan gara boosatti daandii nagaa kan dhalootatti. Gaarii guddaan gara boosatti daandii nagaa kan dhalootatti. Yeroo didaa kormi koomee galuu sagantaa malee sabni beekee galuu. Yeroo didaa kormi koomee galuu sagantaa malee sabni beekee galuu. Sagantaa malee sabni beekee galuu. Sagantaa malee sabni beekee galuu. Fuula gazaatu bitee abigaati hin dabus sammuu kalaqee kan warra jabaati sammuu kalaqee kan warra jabaati sammuu kalaqee kan warra jabaati kan warra jabaati kan warra jabaati. Asaasee ayyuu mala malee mannaan baaqorrannaan beekan galma galee. Asaasee ayyuu mala malee mannaan baaqorrannaan beekan galma galee. Kan jiruun balleessaa gowwaa mala malu tuni